Gendeessaa muuziqaa akkasumas weellisaa Faisal Abdurrahman tasgabbaa'ee dha. Xirroo stuudiyoo subscribe godhaa. Isa gootonni keenya baay'een itti wareegaman baay'oonni isaanii immoo ilaa isaan dullooman seenaa fi eenyummaa keenya jiraachisnee irraan ga'anneerra diina baduun keenya isa gammachiisuun oromummaan hin badu jennee afaan qabachiisneerra. Kun istiidiyoo Faisal Abdurrahman. Xirroo stuudiyoo subscribe godhaa. Bara ammaataa sana dandamatee arra ga'ee boriifammoo rabbii wajjin ni jirree. Harka fuune kam jirtanii ani kaphee kaphitooti jaalamante egaa baga jiraattanii weellisaan keenya qabsaa'aan buleessi Faisal Abdurrahman YouTube mataa isaatiin dhufeera. Kanaafuu Xirroo stuudiyoo subscribe gochuun like share gochuun akka bira dhaabbattan Usman dhaamu barbaada. Galatoma. Xirroo stuudiyoo jirra. Xirroo stuudiyoon kan weellisaa Faisal Abdurrahman. Faisal Abdurrahman jechuun weellisaadhaa fi qindeessaa muuziqaati. Stuudiyoon kunis kan isaati. YouTubein kunillee akkasuma kan isaati jechuudha. Xirroo tube subscribe gochuudhaan hojiileessaaf kan weellistoota kan biraa asirraan eeggadhaa isiniin jennaa. Hayyee kam nagaa fayyaa jirtu baga jiraatan hundi keessanuu aan weellisaa Jaarraa Muusaati. Arraan tanagaa Xirroo studio jirra. Xirroo studio weellisaa keenya qabsaawaa buleessa Faisal Abdurrahman Xirroo lafa seenaatiin YouTube fi studio gartee dhalootaaf hojjechaa jiru nuuf qopheesseeti jira. YouTube isaatis Xirroo studio jaa asumaan hundi keessanuu deemtanii akka subscribe gootan gammachuu fi jaalalaan isin gaafanna kabajaan horaa bulaa deebana. Yo Xirroo studio YouTube Faisal Abdurrahman subscribe gochuudhaan jajjabeessaa. Xirroo studio subscribe hagoon.